ركون كابو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أوكي أما تمر بيجرا قل يا أيها الكافرون سورة كافرون. أوكي سورة سنبيتشا مجرد سورة براديس خسري بنجرا تكفي سرقتن جوابا هذا كم قل يا أيها الكافرون هذا في لا تبت يدا خلي تبتي سيدبتر يا بوندس تيفي كرا إذا لمن سنا فهمتيره لمن كرا. أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اوكي خبرة يا سمو ودي جنجرا انجي فديرا اما اتقروا سنة بوليس أكاسي وش يا اتقروا سنة دبو جلتوما مالي غيرا اوكي خون قدمات الشام بودن تبنو جيما باين جالدو لأجاريهم قلت زاهر ما فيهم فوجدتهم بلين خينيا سكنك يدقى ماجرا أي مايكي كان الراباسو أكو مرة تسنجل أجر ممكن لقى أوكي أيه أمو نت بدل أوكي أما دقى ماجرا دقى ماي يا دقى ماي اوكي انغارو دقى انشرو اوكي أمو كجيلو تلقى أيوة هكذا خلو كسيتي بلين خينيا نرسي مودين جرا مالي سكابة دما كوسين ada pun anjir tanir tanir. Okay, ya, garan udah terus na tahu. Mana asal masa? Okay, خلاص جيما إسرائيل تبغى يسمعوا دام دانكرتي. كار إن شاء الله تبغى تو لسه. تبغى تشاور تاني؟ nama nuftani jirtani mi? Kulluratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gad deemuun hin jiru yoomuu oolumaa.
dabarsuu gaariidha. Garuu anaa fi isiinis kan uummata Oromoo waan taaneef akka tasaa uummata keenya silaarraa tana gammachuu tana hundaa jechuudha. Amma kallattiidhaan nama 3,000 xiqqoo malee kallattiin hordofaa jira. Akkasumas Sumayyaa biraas nama baay'eetu hordofaa jira. Namootan kan hundaarra silaa akka keenyaatiin wal agarree iddoo takkatti gammachuu teenya tana nu waliin qooddatan barbaadna ture. Garuu alhamdulillahi teeknooloojiin guddattee jirti yeroo ammaati. Kanarraa kan keenyaa nutis isin waliin akka qooddataniif akkasitti isaan Sumayyaan faana irraan tana gammachuu isaanii fa bareedaan dabarsaa jiranii. Anilleen isaan cinatti argamuu qaba jeetigaa haala kanaan kan waliin dabarsaa jirru baay'ee takka waan isin jaalannuuf dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa keessatti teeknooloojiin akka nama mana takka keessa jiru taatee jirti alhamdulillahi. Amma nama fakkeenya nama 3,000 amma manni yookiin galmi akkaan guddaatu bari yookamtee 4,000 5,000 kallattiidhaan jechuusii galee Sumayyaa biraas nama hedduu jira. So bifa bareedaadhaan haala kanaan akka waliin qooddannu jechuudhaaf liivii ifaale malee waan biraatii miti akkasii kuwa qabaadhaadha. So inshaallah keessaafuu uummanni keenya ispeeshaalii warri amantii islaamaa tana jaalattan warri amantii islaamaatiin wareegama qaqqaalii kafalaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Keessaafuu Sumayyaan erga gara keenya dhuftee gara amantii dhugaadhaa gara amantii sirriidhaa gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amantii Rabbiin jaalatu erga dhuftee hedduu takka hamileetti horaa turtanii jajjabeessaa turtanii. So akkuma fakkeenya isii kana obboleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraas haa ta'u hundaa hojjechuudha fakkeenya isii irraa laallatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wama hunda keessattuu akka nama milkeessu karaan sirrii karaan dhugaadhaa karaa kana ta'uu baranii hundi isaanii fakkeenya guddaa Sumayyaan bitaatiif jedhe. Sumayyaan Sumayyuma jechuudha gabaabumatti maybe seenaa Sumayyaa hunda keessatti beektan jeetii yaada. Saniif inshaallah ta'ala Sumayyaa fuuldura haadha hammaataatu abdii qabna. Inshaallah gaa kanumaan ja'a Sumayyaa yaadatti dabaltee jiraate. Wallahi nani yaadannoo itti dabaru hin qabu. Asinan hojjettanii hin jirtanii xumurtanii hin jirtanii irra deebi'ee hunda keessan baga gammaddan isinillee baga gammaddan isin jedha. Isiniin jedhamu yeroo baay'ee jibennaan lolanii. Gaaffii si gaafadha. Dhifama yeroo tokko ni beektaa yeroo akkanatti gaaffii si gaafadha joo yeroo nama intarvuu godhu ni beektaa yeroo miidiyaarra waggoota baay'eef hojjechaa ture yaadadha. Saniif gaaffii nama gaafachuu tana baay'een jaalladha. Garuu namni kana gaaffii na gaafatu hin fudhadhuudha. So asirratti gaaffii si gaafadha akkuma walii galatti gammachuu har'aa tana mee akkamiin laalta? Maal fakkaatti gammachuun? Wallahi alhamdulillah kanan eegee olittidha. Baay'een gammadee jira. Kan eegedha olidha. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni sin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa tokko obbolummaatti mee yoo jiraate gamanumaan carraa si kanneetiin jira. Wallahi jalqaba irratti wanti naan jechuu barbaadu tarii beekaa baay'eetu jira. Kan mana gorsuu qaban illee kan barsiisuu qaban illee garuu waan hunda keessatti alhamdulillah ni carraa qabeetidha. Waan hundaan wallahi al tokko yoona yaada jedhu jechaan qabu. Ani gama kan kootiin carraa qabeetidha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoona laalu wal biratti iyyuu dhufu. Garuu wannan jedhu keessatti takka faarratti warroota amantaa biraa hordofaniini Rabbiin tokkichummaa Rabbii sinaa beeksisuu Rabbiin sinaa galchuu Rabbiin haqaa fi dukkana addaan baasee isinitti agarsiisu yeroo tokko jedhaniidhaan osoo taane dubbisuudhaan deemadha. Rabbiin karaa biyya irratti sinaa galchuu Rabbiin isin qajeelchee jedhee dammu jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa islaamaatti yoo kan dhufu ta'e dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira. Garuu abbaa manaas Rabbumatu namaaf kenna. Maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha. Yoo Rabbiif jecha Rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti fadhuutu ta'e Rabbi waan hundaan isin badhaasa. Ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani.
yeroo baay'ee dhiiraaf maaliidhaaf jechoota jedhamu wayitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuu isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti yoo dhufu dhiiraaf hin dhufu dhugaadhaaf dhugaafaa rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu warroonni amantaanii jirtan dammoo rabbi sabrii isiniif haa kennu abbaa manaatis haa ta'u maatis haa ta'u waan hunda isaayyuu tana yeroo dhabullee dandeessanii I think jala mata rana mi to kona pra jiraachuu baachuu danda'a jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a karoora koo karoora biraa ta'uu danda'a har'a garuu rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra jira jechuudha rabbi waan barbaadu jira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafu kanumaafuu rabbiin karaa fijaatu irratti sinaa qajeelchu obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadufillee rabbiin jaartii gaarii alaatuu fi haati dammoo jaarsa barbaadufillee rabbiin jaarsa akka kiyyaa kanaa kennuuf Sinjenne mo kana kekiyya kanan jadi wade. Hai ati fufa. Kana mo halala buku berada di cumar wade. Ati fufa. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka gara biraatiin gaarwaan tanaa keessaafuu Sumayyaan fakkeenya dubartoota baay'eetiif akka taatu abdii qabnaa keessaafuu jechuudha TikTok irratti an khaniin yeroo dheeraa hojjechaa ture ammallee fuulduraaf sagantaa qabnu sagantaa halal taayilantii dorgommii quraanaa dorgommii walaloo dorgommii nashidaati ture garuu erga gara atileen dhufte booda erga naafati tokko taane qaama takka eega taane waa hundaanuu jechuudha so namni hedduu gammadanii jiranii waan kanoo karoora kana akka galma ga'uuf yaanneet qabdu maalime daran kan duraan irra jirtutti inshallah rabbi yoo jedhe isiniin cimsa itti mufuuf akka duraan caalaa raayyuu cimtanii argamtan jechuudha. Oromoon maal jedhanii beekta hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala faayarra fa'aa jedhanii jechuun gaa makmaasii keessaaf Oromoon haasoo hunda keessatti ni beekta makmaaksan waa hundaa waliif ibsiti so saniif inshallah keessaafuu warroottan halal taayilantii gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamanummaan abdii inshallah abdii akka warroottan isin hubachiisna inshallah saniif gaa akka waliigalaatti sagantaan keenya kana fakkaata haasawaan dhukkeen irraa kaastee kanaaf tapha keessanitti fufaadha tapharraa isin dhaabu hiyyaaf na of kolchaadha akkas jaaniimi Rakkoon qabu after of kalaas miidhagina waan biraa waan jettan waan nu dhaamtan hin qabdanii nastaasa. Wanni jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru akka waliigalaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaarra jirta jechuudha. Waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'u takka dalaynee addunyaarraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti nama kana maalummaa isaa baruu yoo feete sigale yeroo ammaatti karaa salphaan nama kana maalummaa isaa baruu dandeessa garuu saniifuu akka waliigalaatti waan jechuu barbaadu seenaa gaarii dalaynee waan dhaloonni borullee nurraa baratu sigale ilmoon teenya waan nurraa baratu dalaynee addunyaa tanarraa yoo deemne hedduu bareedaadha seenaa gaarii haa dalaynu amantii teenya irratti haa hojjennu amantii teenyarraan tana anaafisi qabdi nama biraa takka namni qabdu hin jirtu saniifuu eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu amantii teenya dagachuu hin qabnu kanaafuu akka karantaa irrattis yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu kaseefi jaan yeroon hedduu qaaliidha yeroo teenya waan hin taanirratti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu kanaafuu waan kanarraas inshallah rabbiin isiniif haa laaffisu anaas tahee isinis tahee haga danda'ametti nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbi isinaa godhu eeysarraa hin dhufee eeysattiin deemaa waa lamaan kana qofa warra beeku rabbi isinaa godhu anaas tahee isinis tahee inshallah kanumaan jaa gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan aniin kun joornaalistiidha ni beektaa fiildiin kiyya haasoo kanan fixadhu hangammaan duraatti kushan beektaa buruu jana fuuteetiin xiqqoo haasoo dadhabe mareedha soo saniif asumarrattiin xumura duufaa tapha keessan. Ustaaza si gaafii si qaban gaafii gaafannu malee jechaa.
No, asiimee jira banan gaafii nama gaafachuu fedha malee gaafii gaafatamuun fadhuun jeebar. Soddaan bilifoon hin taatu sin hin jirta. Sodaa jennu akka waan jenne fudhachuu. Hayyee tuufa. Maa kan si gaafadha? Seeri chaallaa. Gaatuun gaafattu. Sin gaafadhu. Ishee gaafadhu. Si argadhee. Laa galatuun si gaafadha. Sodaatiin isa argatti. Ayyesh. Akka jedhan yaasa jechuun intaluma ergatan jedhaniirani waan ta'eef anoo jecha isaanii fuudha. Jalqaba irratti isidoon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Ka jedhudha. Guutuu isaa ibsaatiif inshaallah. Egaa hedduu takka galatoomaadhaa gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf Sumayyaan waliin dhufnu keessaafuu yeroodhaaf Sumayyaanis onlaayinii irraa baddee turte anillee badeetin ture wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf Sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa hara baachaa jirtuutu jira kan baachaa turtee jira keessaafuu obboleeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf aga ji'a takkaaf hundi keenyaa wal fudhannee taanee jirra. Saniif inshaallah akka mana hariyaatti akka walitti deemnu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroodhaaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii. Kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdijalil, Sheekh Sadiq, Sheekh Ali, Sheekh Adam, Elamoo daddachachuuwwan Oromoo seenaa hanga Abu Afur Moshanitti akkasuma deemee jira hanga Oromoo seenutti jechuudha. Kana maqaan kiyya Bayaan Injaama. Maqaa kana baay'ee takkaan jaaladha. Antakkaa maqaa jijjiiradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa tarii amma geelootu maqaa kasii bira jiru kana yoon gaafadde maqaan isaanii kan biyyaatiif kaasiitu adda adda ta'uu danda'a. Akkasuma wayin qoose. Akkasii an takka guyyaa takka maqaa jijjiiradheen beeku. Fakkeenyaaf biyyarraa deemeen ture, biyya Masriitis niin ture, achi booda Suudiinis niin dhufee. Maali makuma kiyyaa wannummaan rakkisan na jijjiirsuutti hin dhufne. Alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan Injaama. Garuu kan maatiin kiyyaatti na baasanii turan irra guddaatti na waamaa turan Mahamad Bayaanii. Bayaan magabaabumatti jechuudha maqaan kiyya. Ishee gaafii biraatti dhufe. Jiraataa Afrikaadha moo jiraataa Araba keessatti moo jiraataa Awurooppaa keessatti moo jiraataa Ameerikaa keessatti isin jedhanii isin gaafataniirani bara? Namni irra guddaan Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokkanii yaadadha ji'umata akka duraan isaa Riyaad bikkatam jirtaa naan jaanii Khaani Jidda jirta moo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiruutun Awurooppaa keessaa Swiidin jaaniini biyya Swiidiniin jiraadha. Biyya Swiidiniin jiraadha. Maqaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf biyya Masrii nama guddaadha nama umriidhaan lafa ture. UN jaanii jirti. UNin biyya Swiidin jaamsona kan itee beeyte yeroo san obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii maneedhaa keessatti yeroo sanii isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama cinkutan akkami Suudiin akkanatti jettee UNin abatanii uffatu jetteen beeyte. Akkasitti sirriitti tasgabbeessanii hubachiisanii biyya tan akka taate hubachiisanii guddoon san dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama hojii guddaan nama Suudii isaa Suudii miti Swiidiniin jiraadha. Akkasuma quba qabadha. Garuu iddoo dhaloota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebine natti fakkaatan isin nageenya. Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa. Gaafii dhaabaadha. Gara keetti barreessaa jiranii? Iddoon dhaloota keessanii eessadha jedhu. Oi, nama kuma 3 nama kuma 4 deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warraan taraatti isin gaafataadha bara. Sodaadhaan tu gaafataa jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani
iddoo dhaloota keetii beekuun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee Bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Keessaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhaawattiin guddadhee barumsa koota sagata kalchittiin baradhee Dirree Dhaawaa keessatti ture. Garuu Dirree Dhaawaa uummata keessa baadiyyaa keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takka jiraasan keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabihee Finfinnee tanaan kuti akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataa asin dubbadhaa kan mana galchireen surraa dhaqqee. Wayyoo. Gargaartanii hordoftoonni xiyyaanonni na bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii faamilii qaasa. Rakkoon qabu gaafadha jechuun of ibsuun uumaa rakkoon qabu. Alhamdulillahi magaalaa seena qabeettu magaalaa ajaa'ibaa magaalaa Awwadaayitti daradhee keessaafuu magaalaa waa hundaanuu keessaafuu waan ajaa'ibsanitti ta'a. Beete kiristaanii tokko magaalaa keessa jiru jechuudha. Awwadaa jechuun magaalaa seena qabeettiidha. Awwadaay baay'ee takkaan jaaladhaa biyya tiyya. Garuu akkasumatti illee taniin akkaan jaaladhu ammallee dhugaa dubbachuuf biyya yeroon jiru dhaquu hawwaa ture. Shaashamannee ijoolleen saayibban kiyyaa keessaafuu baay'een achi keessa jiraachaa turani. Inni dhaqaa osoo jee hawwaa turuu garuu amma nama dirqama kana nageessuu argadhe. So Arsii keessa yeroo dhiyootti inshaallah naafi giifti tureen biyya waliin deddeemnee hambaalee seenaa isiin qabdu hundaafuu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu Arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdii jechuun akka waliigalatti gaa lafa seenaati. Hundi keessa waan beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jaanii akkasimi? Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jagna Arsii argachuuf guyyaa baay'ee takkaan gammada. Tadeera barmaali hayi. Ashii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa ol jechuudha. Karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo nurkaa fudhachuun egaa fudhattee jirta already. Ammas irra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Egaa wallaaluma keenyaatiin jechuudha. Abshir furadhee jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni. Wal golfattanii nama walii wajjin bulu rabbi siin haa godhu. Amiin amiin amiin. Egaa amaanaa jenna kanuma wanti nu jalatti Okay, gaafii biraatti uf yoo qabaatte. Namun qabu fudhatanii jiranii waan qaban. Dhufa nama kun tiimni hiyyaa gareen hiyyaa amma gaafii gaafadhu naan jaanii gaafiin gaafadhu naaf hima. Dhiira galchee hin deemnaa kuni nama lafa. Okay. Gaafii bareeda amma si gaafata. Si dhufeetiin jira akka gama. Rakkoon qaban affaatu natti fidan. Okay. Gaafii takkaa si gaafadha. Aanu gaafii ibsinaan jettee jirta. Sumayyaan eessa dhalattee eessa guddattee namoonni hedduun gaafii kana waan hin kaasuun ta'eef fedha guddaan Sumayyaan Shawaadha jaanii gariin Arsiidha jaanii sawaan kana meetilleen
kana wal qabsise akkuma raguddaan keessaafuu ganti soddaa khiyyaa maqaa kee hin beenu maqaan kee hin jaayina gaafachaa turanitti achillee raguddaa namni ijoollee shawaati jaanii garooti asliin kee arsiidha akka walii galatti mee of ibsimeetis. Maqaan kiyya hin beekani hundi isaaniiyyuu duraan Zinnaashee ammoo Sumayyaa Tasfaayee jedhama. Dhaloonni koo Arsii bahaa godina Arsii bahaa godina Arsii Asallaa aanaa Duddutaa Gendaamin yaadabatudha. Arsii bahaa keessatti naqadhee kanan jiraadhu dammoo Ameerikaa kan fakkaatu Yuunaayitid Imeeraatii keessan jiraadha. Maali Ameerikaa fakkaatti? Dachii qabaatu. Baay'ee bareedduudha. Haya, gaafii biraan hin qabdani? Gaafiin qabu lakkeeffatee jiraan kana waggaa. Galatoomaan gaafachuu keessatti. Achilleen kallattiidhaan dhuftee gaafii deebisaan hojii godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galatoomfanna. Soddaa keenya galatooma. Galatoomaa guddaa si galatooma. Amma maal nagartanii deemuu feetanii bakka? Rakkoon qabu barullee boqonnaa qaba alhamdulillahi guyyaan garuu guyyaa bireedha silaa baruu boqonnaa qabaachuu baadde anu taadhaan kute akka tasaa alhamdulillahi baruu boqonnaan qaba baruu siftaanis rakkoon qabu waliin turuu dandeenya sanif inshaallah obboleeyyan keenya nama biraallee affeerree gammachuu tana akka nu waliin qooddattan ni goona deemaati waliif ta'u abshira akkasii komentii ilaaluun gaarii miti. Akkasii inshaallah obboleeyyan keenya hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha baay'ee takka ulfaadhaadha. Wayyooma baay'ee takka ulfaadha sin jenna. Okay, Sumayyaa tuufa tapha keessatti tuufa. Sibara dhufna kaa'u. Amma walumaan jirra bara. Yani deewannan isinitti taasifamna jalaa bare bara. Na haasofsiisaanii isini. Irraa kafaladhee? Walla narraa kafalattanii. Abshir isiniin deebisa. Gammachuu keessa. Maafan boosa? Obboleeyyan keenya koopiliinkii godhaadha. Abshir ni deebisna inshaallah. Mana tokko ni deebisna. Isinis geerota. Geerota si wajjin gammadaa jirti. Saniif inshaallah kanaafin asinitti seenne. Inshaallah mana tokko deebisna. Kanan jedhu mana keessanii nu fashi? Nu seensistanii? Tikeetii seentagaa tikeetii. Haye, ijoollee beekuuf biyyaa kan inni hin fedhu rankaa'ina. Tikeettiidhaan hin seena garuu waan seene na guddistanii? Rakkoon qabu si guddisna. Maafish mushkila. Okay, saya bakal baati kota ergada insyaallah. Okay. Baiknya sinimba simba, baiknya sinimba sontane. Sontan jemput aku berapa butuh kena ragani. Bagas insyaallah nasi. Garun touring gay, anis ni dem yakin. Bora. Apa? Kasiti. Bena kan? Bena kan? Anak ko simbaso garan nila tabiban. Mata ka.
Gosh, akkana wadubbii. Takka si injifadheetiin si biraa deema. Yoonan isin injifadhe garuu isin na dabashii. Geema kana itti taphachuullee hin jaalladhu. Ustaaza geema taphachuu ta'e asuma. Itti madda kan waan feetan dhaabbadhaa isin jedhe. Dhaabban naree barbaansa isa kennuu haasaa oolle dhugaa. Waan shirrii kenna irraan Haasaa oolle. Gabbara malee sammas waa bira barbaade. Arsiin keenya koo maal si fakkaate? Waan kam yoo godhan gabbara malee hayyeen jedhan kan dubartii. Amma inni sinsila jedhaa wanta hundi gabbaruu qabeetti. Dhageessanii dhugaa waa barbaadu. Maal jettame? Laala akkana ture. Ijoolleen takka takka akka aadaa arsiitti isin baasaa oolan. Takka takka dammoo tokko tokko immoo akka aadaa arsiitti akka arrabaatti waan fayyadamanii jira. Yeroo san laalanii ture yoo maqaa keessan akkasiidhaan bo'aan ture keessumti koona dadhabeedha. Guyyaa irraa waa lamaan oole warroonni soddaadha jedhanii isin kabajanii isin jaalatanii isin faarsan suni waan isin faarsaniif gammachuurraa kan ka'een booda. Soddaadhanii dammoo warroonni isin arrabsan sunillee keessi koona dadhabeen bu'aa oole jechuudha. Arra isin jalaa bu'aan oole. Kanumaafuu gabbara ittuma dhiisaa jechuudha. Walumarraa deeffatanii waan ta'eef kun isin faarsee kun isin arrabse waan ta'eef. Ayyaara kun qabu kaayyame. Amma deemtaaf taaf godhiitu anaan namoosisi isiniifan adabu. Nama si bira jirutti hin taaftaa godhatani. Mana godhanii bituu babattee taphtaa gootu. Yeroo jalqabaatu geema takka taphanne geema taphachuu deemfadhu. Ustaaza koo normaal nuti taphaaf yeroo dabarsuudhaaf banne malee geema miti waan biraatti koo yerootti hin qabnu. Yaa akkas inshaallaa yaa. Garuu si mo'achaan jira Sumayyaa si mo'achaan jira. Erga namoo attanii ammaa bubbulee hin jiraa bara. Garuu geenyi nama namoo attan jedheetu hammalee. Akkasii baay'ee takka galatoomaa uffadhaadha. Akka tapha keessatti uffaga. Afachaa namoota isaan akka galbeedhaan komandoo isaanii nutti isaaraa jedhani. Isinitti immoo isinitti taasifudha wannan isinitti taasiftu natti agarti. Viidiyoo siraa cufadhu. Laa. Isin malaaluun fedha malee narraan cufatina. Uffata aadaa asitti uffattee jirtu Sumayyaa. Harargeelleen uffataan oolee arsiilleen uffataan oolee. Yaa argeen ture bara maashaallah. Ajaabiin ta'ee hundi niqaaba uffatanii maashaallah baay'ee takka bareedanii viidiyoo xiqqoo tokko argeen ture. Akka dheeraan isin argina. Yaa. Maafan puasa? Lambo. Lambo. Laki isaan hin bu'ani. Laa bishaan ijatti na naqxe. Mushkila ziyaada. Haya, yoonan isin moo'e maalin isin adabata? Na aka Simoonaan si moo'e bakka akkasuma beena.
Geema jedhamu jechuudha. Sadiin dhaabbattudha. Kinoo isin moo'ee. Yaa dhaabbii leezimmaa. Kinoo. Maal adabdame warri jalaallee jedhame. Akkana kinoo laa hordoftoonni kiyya qo'ata. Nashiidan waa jedhani. Dhiisa nashiidaa miti. Waan biraa adaba. Waan biraa waan Ni waan biraa.